Ashama harka fuuna kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaannee jirru waa'ee fiinxaaleeyyii Amaaraa Oromiyaa keessatti uummata keenya dararaa jirtu. Yeroo ammaa kana fiinxaaleeyyiin Amaaraa humni faannoo jee'uuf yaamu ka gartee uummata keenya fixaa jiru, ka ajjeesaa jiru, gartee uummata nagaa, ka uummata saamaa jiru, ka qabeenya uummata saamaa jiru. Yeroo ammaa kana hedduu humna jabeeffatee Oromiyaa keessa socho'aatiin jira. Oromiyaa keessatti moggaa daangaa naannoo Amaaraatiin Shawaa Bahaa Roobii keessatti akkasuma bakka adda addaatti gartee yeroo ammaa kana ajjeechaa fi uummata keenya saamichaa fi akkasuma karaan taaneen adda addaatiin uummata keenya rakkoof saaxilaatiin jiranii. Isaan kun garuu uummata keenya keessa taa'anii jireenya uummata keenya keessatti gartee geggeeffataa jireenya isaanii of keessa gartee fooqii adda addaa ijaarratanii gartee jireenya isaanii taajirummaadhaan beekamanii lafa Itoophiyaa tana gartee lafa Oromiyaa tana guutuu keessatti ijaaramanii akkanatti waliin jiran. Isaan kun garuu humni isaan keessaa bahe kun kan uummata keenya fixaa jiru kun garuu uummatuma Amaaraati. Uummanni Amaaraa kun garuu humnaan waan qabaniin waan danda'aniin qabeenya xiqqaatus guddattus waan kanaan garuu faannoo bira dhaabbataatiin jiranii. Fannoon sunoo maal dalagutti jirti? Fannoon sun as garagaltee uummata keenya fixutti jirti. Isaan qabeenya keenya saamuu jiranii, karaan taaneen nutuutu jiranii. Uummanni keenya kana ofirraa beekuu hin dandeenye, maaliif akka ta'e beekuu hin dandeenye. Uummanni Amaaraa namuu naannoo isaanii qabaa, naannoo namaa wanni daangaa namaas dabarsee daangaa namaas saamsisiisu hin jirtu. Namuu naannoo isaanii qabaa, naannoo biraa dhuftee nagaan galuun homaa miti, rakkoo hin qabu. Busineessa kan kee deemtee keessa dalagachuun rakkoo hin qabu. Garuu maaltu biyya namaa si geessee naannoo namaa si geessee nama si gartee nama si wajjin jiraatu, nama nagaa si barbaadu, nama si kabajee si dhiyeessee si wajjin jiraatu jiru maaliif ajjeeftaan? Kun ka gaafii keessa nama galuu gartee dhugaa dubbachuu fi humni waraana fiinxaaleeyyii Amaaraa fi akkasuma Amaarri guutumaan guututti Oromiyaa keessa ka jiraatu kun Oromiyaaf ta'aatii hin jiru. Jireenya Oromiyaatiif gartee hedduu rakkoo fidaatiin jira. Uummata keenya ka Oromootii ilaa daangaatti gartee namni kennaa nama fayyaalessaa, nama gara laafessaa nama dhiyeessuu danda'a. Nama dhiyeessee gara laafessaa ofin nama waansee gartee nama maxxanfataa. Akkasuma garuu isaan kun akkas hin beekanii kabajaa san isin hin beekanii. Kabajaan tun hedduu hammaashaa jirti. Uummanni Amaaraa hedduu Oromiyaa keessatti babal'ifatee uummata keenya kana gaatii miidhaatiin jira. Saamichaa fi ajjechaa fi akkasuma maqaa adda addaa baasuudhaan yeroo ammaa kana waan adda addaatiin gartee haaloo maalii waan adda addaatiin nu miidhaatiin turan eegi duraanii akkasuma hanga ammaallee wanni kun nurraa dhaabbataatiin jirtu. Isin kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya dhugaa dubbachuu fi amma yoo dhiyoo kana laaltanii gara Shawaa Roobii san keessatti gara uummata keenya gartee qabeenya loonii fi akkasuma qabeenya mana irraa gubanii fixanii uummata keenya dararaatiin jiranii. Isin kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni Amaarri gartee nu keessa taa'eetiin uummata keenya irra duulee mannuur qabeenya nurraa saamaatiin jiruuf, qabeenya keenya fixaatiin jiruuf, kaan gubaatiin jiruuf, kaan uummata keenya ajjeesaa jiruuf lafuma teenya irratti kalafa isaaniin dhaqin. Garuu yoo ati naannoo Amaaraa dhattee Oromiyaan keessa jirti jettee osoo gaafattee Oromiyaa takka keessaa fuudhuu hin dandeettu. Isaan garuu Oromiyaa keessatti yoo xiqqaate miliyoona 3 ka Oromiyaa keessatti argamu yoo xiqqaate. Garuu isaan kana Oromiyaan baatteetiin ka wajji jiraachuu jirtu. Isaan ammoo dhufaniitiin daangaa Oromiyaa seenanii uummata Oromoo cafaqaatiin jiran, cafaatiin jiranii, gubaatiin jiranii, saamaatiin jiranii. Kabajamtoota maalii wanni kun nu barbaachisee yoo jettee kalaaltu taate tokkummaa keenya dhabneetii gartee wanni kana nu godhaatiin jiru. Tokkummaa keenya dhabnee waliigaltee dhabneetii diina keenya kanurra taa'ee kan nu nyaataatiin jiru kan ofirraa gartee ofirratti laaluu dadhabnee ofirraa arguu dadhabneetii wallaalaa taanee ofirruma dhiisaatiin jirru kun ummati Amaaraa ka Oromiyaa keessa jiru kun kan ofumarraa nagaa nyaatee nyaagaan jiraatu jiru kun silaa Oromiyaan nami takka Amaara keessa jiraatte akka halkan takka hin bulle ni beeyta. Somaalee keessa yoo silaa nama Somaalee takka ajjeefte Somaaliyaa keessa naannoo Somaalee keessa nami tokko akka jiraachuu hin dandeenye ni beeyta. Harki harkaan deebi'a jedhanii haaloo ni baafatanii. Isaan gartuu Oromiyaan haaloo baafachuus hin beeytu, ofirraa dhoowwuus hin beeytu, dubbattee ofirraa buqqisuus hin beeytu. Mootummaan dubbatee fi gartee bakka takka ejjatee fi bakka takka dhaabbatee fi irraa faccisuus hin jiru. Humna faannoo kanas gama kaaniin kan wanni nutti ijaarees karaa mootummaa
garuu wallahi dhugaa dubbachuu fi hedduu kana mayaachisu waa'een Oromiyaa keessatti diinni Oromiyaa irratti duulaatu hin jiru, waa'een Amaarri Oromiyaa irratti duulaatu hin jiru, kaasin nama dhaabuu miti. Oromiyaa gartee mootummaa achumatti dhiifnee humna waraanaa hidhatee jiru achumatti dhiifnee uummata keenya gartee nagaumaan warra Amaaraa kana xiyyeeffata keessa galchee ofirraa faccisee yookaan ofirraa buqqisee yookaan nagaa isaaniitiif gartee nagaa ofii barbaachisaa ta'e san kafalchiisuun Oromiyaa irratti dirqama isiniin ji'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Uummanni Amaaraa uummata kabajaa qabu miti, uummanni gartee uummata keenya saamaatiin jiru, uummata keenya buqqisaatiin jiru, uummata gartee galata hin beenye, uummata yoo ati gootee fi baadoos kan sima saamuu fi tattaafatu nama jireenya kan keen feene kabajamoo fi jaalatamtoo namni nagaa keessanii jira jettee yaaduu dandeetta. Garuu isaan karaa lafa jalaatiin humna faannoo sanis ka ijaaree sirratti bobbaasaatiin jiru, ka qabeenyaan sirra bobbaasaatiin jiru isaanuma kana. Isaan kun ammoo Oromiyaa keessa ta'anii qabeenya Oromiyaa saamaatiin jiranii, saamanii hin dhiifne akkasuma karaa lafa jalaatiin irratti dalagaa Oromiyaa irratti dalagaa, karaa lafa jalaatiin gartee diina ofirra Oromiyaa irra bobbaasaa lafa isaanii saamaa, qabeenya isaanii saamaa, mana isaanii gubaa, dararaa hamaa fi uummata gartee waan takka addunyaa irratti hin hirraanfanne nu godhaa jiranii. Mataa nama murtee agarsiisu sabi kamiyyuu waan akkasii kan nama agarsiisu hin jiru. Warri Amaaraa kun hedduu tokko kabajaa dhabeetiin jira. Dhugaa dubbachuu fi uummata Oromoo kaabaaf kibbaa fi bahaaf dhiyaa fi akka naannoo inni isin keessa jiruutti uummata kan akka ofirraa eedan isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Uummanni kun diinaa, uummanni kun gartee lafa jalaan waliif dalagaa akka Oromootii miti, akka Oromiyaatii miti. Oromiyaa gamii tokko yoo dhahames gamii kun calliseetuma nyaatee rafa. Gamii tokko yoo dhumate gamii lamaa yoo dhumate hanga wanni takka isa biraan baatutti hin socho'u. Akkuma gartee harreeti haga waraabessi duubaan nyaatutti harreen takka inuma lafa nyaatti beekta. So uummata keenya akkas ta'uu hin qabnu, waan takka ofirrumaa buqqisuu qabna, waan takka diina keenya takka ofirrumaa beekuu qabna, ofirrumaa sochoosuu qabna. Isaan kana wajjin qubannee turre, isaanuma wajjin guddannee turre, lafa teenya irratti jiraatanii nyaatanii dhuganii fooqii adda addaa ijaarratanii nurratti aangoo qoma nurra dhaanataa jiranii. Gaafa Tigraay sanuyyuu akkana mataa ol qabataniitiin nama Oromoo duraan dhaabbatanii gaafa Tigraay bulchitu sanuyyuu isaan akkanatti humna ol baasanii uummata keenya akkasitti rukuttaan hagana ga'e takka irratti hin dhiyaanne isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. So isaan kana akka itti ofirraa faccifnee ofirraa deebisnu walumaan kaa agarruu taa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Daangaa ilaa daangaatti Oromoon kutaan 11 tokko ta'ee uummata Amaaraa kana marii takkaan ummanni keenya kabajamoo fi jaalatamoo ka marii takka namaan hin gaanne ofii qofaa isaatitti ka mari'atee silaa walitti dhufee waliin mari'atee jaarsaaf jaartii waliin mari'attee dargaggeessi keenya qeerroon teenya waliin mari'attee uummata kana ofirraa kaasuun ka barbaachisu ta'a. Oduun kiyya ka qabdee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa. Yoo isin gammachiise laayik, sheer, sabiskiraayib godhaanu jajjabeessaa isiniin jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Jecha kana konna gubee isiniif dubbadhee asumaan na hordofaa isiniin jaa. Waggootan bilchiginnaa maqaa Oromoon aangoon paariitii yaave haase uummanni Oromoo daangarra haase hanqa isaa keessatti humnoota finxaalii Amaaraati. Ajjeechaan suuqanii isaan irra raawwatamaa jiru. Humnoonni tumsi bilchiginnaa meeshaa dachiiman kunneen Horroo Guduruu Wallagga Baaf Haab Shaggar keessa lubbuu kumaatama akkam galaafatu. Gubaatii manneeniif qabeenyi miliyoona hedduutti tilmaamamu humnoota kanneeniin gubachuuf saamamu taatee yeroo dhiyoo Oromoo keessa jiru. Guyyaa dheengadda kanas godillitti shaggaraana naannoo Qondaala jedhamutti hidhattoonni finxaalii Amaaraa dheengaddoo tabajja 14 namooti jiran manni rabbuun bidarbachuun battaluman namni diddamni man waliin gubate yoo barbadaa'u namoonni 4 warri lubbuunaaf garbakkee ba'uuf yeroo jedhan rasaasaan rukutamu lubbuun isaanii darbuun beekama. Tarkaanfii humnoota finxaalii kanaan namoonni hedduun kan madaa'an yoo ta'u yeroo amma kanas hospitaal magaalaa Walisoo Yaalmaak jedhanii humnoota finxaalii Amaaraa uummata nagaa galaafatu kanas hangammaa tarkaanfiin kamuu hara piipiif loltoota isaatiin kan irratti fudhatamu ta'uu dabaluun dubbatan. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Makkoo keessatti waraanni sirna Impaayera Itoophiyaa dargaggoota Oromoo haala suukkanneessaan ajjeesuun beekame. Yakkoota gara jabinaa jabbiileen Impaayera Dullatti ilmaan Oromoo irratti geggeessaa oolan garmalee suukanneessaa fi tilmaama kan hin qabne ta'uun uummanni akka malee qe'ee isaatti miidhamaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Bunnoo Beddellee ona Makkootti waraanni sirna gabroonfataa dhiiga ilmaan Oromoon taphachuu mi'eeffate dargaggoota 10 bakka tokkotti haala suukanneessaa ta'een ajjeesuun himame.
Dargaggoota kana maqaan isaanii ammaaf adda hin bahin nama 10 qabuun waajjira poolisii Onichaatti torbanoota lamaaf erga garmalee dararaa turanii booda bakka bosona Bookaa jedhamutti torbee tokkoon dura kurnanuu rasaasa itti roobsuun bakka tokkotti ajjeesuun himame. Reeffa dargaggoota kanaas akka namni hin barree fi achi kaasee hin awwaallee tiksitoonni sirnichaa itti naanna'anii waardiyyaa itti ba'uun haga har'aa eegaa jiru. Bakka isaanitti dargaggoota kana itti ajjeesan magaalichatti dhiyoo waan ta'eef namni kamuu bakka sana akka hin deemneef dhowwaa turan. Dargaggoonni kun gandoota Onichaa kanneen akka Gaazii, Arbuu Abbaa Gadaa, Waatoo, Golbee fi kanneen biroo irraa kan ukkaanfamanii fi eenyu akka isaan ta'an baruun nu dhibeera jechuun namni itti dhiyeenyaan horlees gaafa waxabajjii 8,2024 humni goolessaan kun jiraattota gabaa dhaqan barsiisota magaalichaa dabalatee hedduu isaanii reebuun dargaggoota rifeensa dheeraa qaban akkuma bara wayyaanee sanatti qaruuraan irraa haadaa turan. Dargaggoo maqaan isaa Tolasaa Darajjee jedhamuu fi kan maqaan isaa adda hin baane tokko qaxxaamuraa ittiin huccuu muraniin mataa isaanii dhoosuu namoonni ijaan argan ONM'tti himaniiru. Godina Lixa Harargee aanaa Hawwii Guddinaa keessatti murni biltiginnaa maqaa amantaan uummata Oromoo walitti buusaa jiraachuun beekame. Tonni maafiyaa PP shira hamaa xaxuun ilmaan Oromoo guyyarraa walitti buusaa kan oolan bu'aa siyaasaa keessaa argachuuf jecha godina Lixa Harargee ona Hawwii Guddinaatti maqaa amantaan jiraattota walitti buusaa jiraachuun ifoomeera. Kana duras naannoo sanatti bifuma kanaan uummata walitti buusaa kan turan ta'uun waxabajjii 13,2024 ona Hawwii Guddinaa Araddaa Ibsaa fi Xaa'oo jedhaman keessatti bulchitoonni araddaa lameenii kanneen maqaan isaanii Amaddiin fi Mahammad Haaruun jedhaman waliin ta'uun shira hamaa xaxaniin uummata walitti buusuun namoonni wallolan miidhaa walirraan gahuu jiraattonni gandicha keessaa dubbisne himaniiru. Bulchitoonni araddaa kun waaqeffattootatu kitaaba amantaa cire jechuun olola sobaa uummatatti afarsanii akka uummanni wal nyaatu gochuun walitti bobbaasan jedhu jiraattonni. Hoggaa uummanni uleen walitti ba'e wal haleelu immoo namoota mana hidhaatti guuran kan jedhan jiraattonni namoota hidhan sanas gadhiisuuf qarshii hedduu gaafachaa jiraachuu himaniiru. Kana malees murnoonni biltsiginnaa ona Hawwii Guddinaa magaalaa Ibsaa irraa nama maqaan isaa Adam Calanqoo jedhamu ji'oota 4 dura deeggaraa wobooti jechuun qabanii isa hidhuun dararaa hamaa irraan gahaa kan jiran yoo ta'u yeroo ammaa kanas reebicha hamaa isa mudate dandamachuu dadhabuun huba hamaaf saaxile.